Uummanni Oromoo bulchiinsa mataa isaa kan ta'e sirna gadaatiin wiirtuu tokko jalatti wal bulchaa akka ture yaadannoo yeroo dhiyooti. Mallattoo tokkummaa fi burqaa eenyummaa Oromoo kan ta'e sirni gadaa dhiibbaa alagaatiin akka badu hedduu yaalameera. Sirni bulchiinsaa kun akka duriitti wiirtuu yookaan gaaddisa tokko jalatti jiruu fi jireenya uummata Oromoo qajeelchuu yoo baateyyuu har'allee qalbii uummata Oromoo keessatti iddoo guddaa akkuma qabatetti jira. Sirni gadaa duulama alagaadhaan keessattuu mootummoota Habashaatiin baroota dheeraaf irratti duulameen halallaafuudhaan baay'ee gatantarullee uummanni Oromoo qabsoo eenyummaaf taasiseen hambaa isaa irraan gaateera. Hambaan irra mul'atu kunis sadarkaa gosa gosaatti kan qoqqoodame yoo ta'e iyyuu bu'uurri seera fi heera isaa tokkichuma. Rabbi magar. Vero garbagate. Oda nabe kajelchite radabe chafe tuma Renuga rasuma. Gosoota Oromoo hambaa sirna gadaa irra keessatti mul'achaa jiru keessaa tokko gosa Oromoo sadeen tuulamaati. Sadeen tuulamaa kan jedhaman Daaci, Bachoo fi Jilla yoo ta'an Daaci hangafa. Ilmaan Daacii keessaa immoo Galaan hangafa yoo ta'u Galaan keessatti gosti Jiddaa balbala hangafaati. Ulfaa yoo jennu Bokkuu, Kallacha, Caacuu fi Callee kan dabalatu yoo ta'u meeshaalee ulfoo dhugeeffata Oromooti. Faajjiin immoo kuula yookaan huccuu irraa kan wajamu yookaan magarfamu yoo ta'u mallattoo walabummaa bulchiinsa gadaati. Tuulama keessatti ulfaan gosa gosaan waan wajamuuf ulfaan gosaa hedduutu jira. Karaa biraa immoo miseensa yookaan gogeessa gadaa tokko keessatti faajjii tokko qofatu jira. Faajjiin akka ulfaatti gosa gosaan hin magarfamu. Warri faajjiin bira jiru immoo warra faajjii yookaan warra abbaa faajjii jedhamu. Abbaa faajjii tuulamaa, abbaa tuulama sadeenis ni jedhama. Warri faajjiin gadaa bira jiru warra ulfaan hangafaa bira jiru ni hangafu waan ta'eef yeroo godaansaaf qophaa'amu ulfaa warra hangafaa miseensota gadaa isaatiin tumsamuudhaan gara warra abbaa faajjii deema. Mana warra abbaa faajjiitti sirni raawwatamu erga raawwatameen booda warra abbaa faajjiitiin durfamuudhaan gara Odaa Nabeetti godaansa jalqabu. Gaafa Odaa Nabee jala ga'anitti miseensi gadaa bara sanii ta'e godaane hundi tuulama mara irraa walitti dhufuudhaan iddoo Odaa Nabee jalatti wal ga'u. Karaa yookaan daandiin ulfaa fi faajjiin hangafaa qabatanii irra deeman kunis callisee karaadhuma nama oofsisu osoo hin ta'in karaa seeraa fi seenaa mataa isaa qabudha. Kunis afoo lamaan guddoota tuulamaa akkas jedhu wal qabata. Bara durii Oromtichi raadha yookaan goromsa isaa gaana kaastee badde takka walaabuu ka'ee faana ishiin irra deemte duuba deemuudhaan hordofee osoo barbaaduu horaa sadii yoo ga'u goromsi sun dhaluudhaaf osoo foolachaa jirtu argate. Achi goromsi foolannaadhaan osoo deemtu Odaa Nabee yoo geessu bakka amma Odaan kun itti biqiletti oota buuste. Ammas achi kaatee caffee dongoraa yoo geessu dhalte. Goromsi tun ammas jabbii qabattee osoo deemtu caffeetumaa yoo geessu dilluu buuste kan jedhudha. Deemsa karaa Oromtichi irra deemaa dhufee fi erga goromsa argateen boodas goromsa foolate faana hordofee deeme kun lafa goromsi kun dadhabeetti bayyanate malkaa irraan ce'ee fi gaaddisa jala bule hunda itti irreeffachuudhaan odeeffataa deemaa ture jedhama. Itti dabaluunis Oromtichi kun nama yeroo jalqabaa wiirtuu Odaa Nabeetti sirna gadaa haaromse jedhama. Kanaaf jecha egaa Oromoon tuulamaa daandii Oromtichi goromsa isaa wajjin irra deemee Odaa Nabee fi caffeetumaa ga'e kana odeeffachuudhaan hanga ammaatti hangafa kan ta'e gosti Jiddaa daandii sanarra deemuudhaan waggaa 8 sirna godaansa gadaa Odaa Nabeetti gaggeeffachaa jira. Bakkaa fi gaaddisa Oromtichii fi goromsi isaa irra bulanii fi aara itti galfataa darbasuunis lafa Odaa yookaan ulfoo waan ta'eef itti irreeffatamu malee bira hin darbamu. Kanaaf nuti sirna kana jalqabaa hanga xumuraatti duukaa buunee waraabuudhaan
Seenaaf kaa'uuf jecha iddoo sirni kun irraa argamu Tuulama keessatti aanaa Liiban Cuqqaalaa ganda Dooyyoo Jiddaa jedhamutti argamnee faana bu'aa jirra. Qe'een kun kan warra Hayyuu Jiddaati. Oromoon akkuma ulfaadhaaf ulfina guddaa kennu warra ulfaa kanaafis kabaja guddaa qaba. Kanumaaf jecha miseensa gadaa mirmajii gosa kanaa kan ta'e hunduu maallaqa walitti buusee warra Hayyuu kanaaf baataa fi dirriba bitan. Baataa jechuun farda hayyichi yaabbatee ittiin godaanu yoo ta'u, dirriba jechuun immoo uffata aadaa Oromoo kan hayyichii fi haati manaa hayyichaa uffatanii caffee godaananidha. Yeroo ammaa kana hayyichi erga uummatatti labsamuu qabu namoota asitti argamanitti dhaamaa jiru. Itti odeeffanne seera itti tumanne kana egaa bakka itti odeeffanne san bakka itti waaqeffanne san amma nu kabajamaa jiramu. Kanalleen immoo biyyi uummanni manguddoon akkamitti ilaalaa jirti bakka san nu jalaa tuqame moo tuqame seerri keenya kan nu jalaa kan tuqamu taate mormachuu aadaan keenya kan nu jalaa kan tuqamu taate mormachuu kanaafuu waan kana manguddoon akkamitti ilaalaa jirra biyyi akkamitti ilaalaa jirra yoo kan nu jalaa tuqamu taate bakka aadaan keenya tuqamaa jirutti bakka seerri keenya tuqamaa jirutti kabaja jenna malee nun kabajamne fakkaata gama keenya gari keenya sirriitti nun eegamne bakka kun nu jalaa jeeqamaa jirutti bakka abdaanii keenya jeeqamaa jirutti bakka malkaan buna itti dhaabbannu jabanaan jalaa caccabaa kan jirutti gimjaan odaatti hidhannu jalaa irraa qutamaa jirutti mirgi guutumaan guututti nu eegamaa jira hin jennu. Kanaafuu kanallee manguddoon akkamitti ilaalaa jiru manguddoon maaliif ta'echi garuu bakkeen malkaa sun abdaariin bakka itti waaqa kadhan bakka waaqa itti kadhanne waan nu dhaga'u kana oduma wanni hundi irratti uumamaa jiru manguddoon maaliif teesse manguddoon maaliif ittiin dubban kubaa waraanati nu waan ida qaagala nu iddoo daana bee nagaan ofitti nu jiddaa biyya nagaatu waa godhu dhugaa nu waa godhu waaqni waan biyyaan tolle biyya haa baraa waan biyyoon tolle biyya haa baraa waan namaan tolle biyya haa baraa nagaan argee nu waaqa ijaan baatirraalee nu hambisa kunoo gadaadhaaf ba'anii dhaqaan galaa ooffachu. Uleen hayyichi harkatti qabate kun waddeecha seeraa jedhama. Miseensa gadaa tokko keessatti waddeechi seeraa tokko qofatu jira. Kan qabatus hayyicha hangafaa qofa. Miseensi godaanan kun immoo alangee fi ulee arooricha qabatu. Ammas sirna ulfaa dhiigan qabuu fi muuduu irratti argamu. Hayyichi meennacha hidhataniiru. Meennachi mallattoo mirga abbummaa waan tokkooti. Sirni ulfaa galmaa baasuu waan xumurameef gara warra abbaa faajititti deemsi jalqabameera. Warri kun immoo gosa Jiddaa keessatti warra ulfaa balbala quxisuuti. Isaanis haaluma wal fakkaatuun sirna ulfaa isaanii godaansaaf galmaa baasuu irratti argamu. Gadaan kuufaa gabbina gabbisi waaqayyo gabbisayyoo gabbisayyoo faaruu jila gadaa fi jila waaqeffannaa irratti jedhamudha. Warri ulfaa quxisuu warra ulfaa hangafaa karaa irratti yoo simatan bakka amma jirru kanaa jalqabee odaa nabee ga'uuf deemsa guyyoota 4 miilan deemuun dirqama ta'a. Konkolaataa yookaan geejjiba biraatiin daandii qaxxaamuraa deemuun hin danda'amu. Sababni isaas seenaa Oromtichaa fi goromsa walaa buusanii wal qabata. Asirratti wanti hubatamuu qabu miseensi gadaa godaan hundi daandii kanarraan darbu jechuu miti. Miseensota ulfaa warra hangafaa fi warra faajjii waliin godaanan qofatu dirqama kana qaba.
amma deemsa murtaa'een booda laga Awwaas iddoo malkaa dubbisaa jedhamutti dhiyaannee jirra. Malkaan kunis seenaa Oromtichaa fi goromsa walaabuu sanii wal qabata. Yeroo kana faaruu isaanii Gabbisayyoo irraa gara Maariyootti jijjiiran. Sababni isaas malkaa Maariyoodhaan bu'u waan ta'eef. Malkaan dubbisaa iddoo goromsa Oromtichaa sun irraan ceetee dabarte waan ta'eef malkaa ulfoodha. Kanaaf itti irreeffatanii ce'u. Deemsa sa'aa ja'aaf osoo addaan hin citin gaara korree malkaa ceenee baddaa fi gammoojjii qaxxaamurreen booda waan galgalaa'eef karaa buluun dirqama ta'eera. Miseensi birmajii fi uummanni naannoo kanaa iddoo bultii dirree irratti yookaan qe'ee irratti dursanii nuuf qopheessan irra qubanne. Sababni alatti yookaan dirree irratti iddoo bultii nuuf qopheessaniif ulfaan takkaa manaa baanaan mana nama biraan seenu waan ta'eef. Bariituu isaa ulfaawwan miila hangafaa jala wal duraa jiffuun jiran asumatti nutti makamaniiru. Simannaa warra ulfaawwaniitiin booda deemsa keenya garaa warra abbaa faajjiitti fufne. Amma qe'ee warra abbaa faajjii geenyeerra. Oromiyaan kan Oromooni harki neennichaa gurri looni aadaa fi duudhaan kee mabbada Oromiyaa tolirree baagada. Oromiyaan kan Oromooni harki neennichaa gurri looni aadaa fi duudhaan kee mabbada Oromiyaa tolirree baagada. Faffataane sabni Oromoo tokko taane wal jaalanne wal gorfanne dubbanni faayoo wal taane bu'aalamne faffataane sabni Oromoo tokko taane wal jaalanne wal gorfanne dubbanni faayoo wal taane garaan jabaatu biyyi tooti beela famjaadii sanarraa kolti maal dhabde guutuudha karaa deemaa hunda foolti bu'aalamne faffataane. Mukaane ka'aa jirra gara odaa hamdeetitti kaanam garas deemuudhaaf amma faajjii kana dhaabneet amma hin argita waggaa inni ba'u isa dhaabnee raawwannee deemuudha. Faajjii kana dhaabdanii maaliif dhaabbata as garuu qabamee deemaa miti? Qabamee deemaa manaa ba'uu isaati agarsiisuusa. Yoo manaa ba'e as dhaabbatee deeme. Asii dhaabbatee faajjii baatichi kun jira kunoo kan jiru kun inni faajjii baaticha inni sun fudhatee deemanii mallattoo manaa ba'iisaati jecha. Isaan ammoo faajjii baatuu fi abbaan faajjii gosaan tokko. Tokko miseensi isaaniittis tokko. Gadaa ammaa kana. Abbaan faajjii immoo abbaan tuulamaa sun kunoo kana galmi isaa kana amma inni gara biraatti dhufee amma fuudhee baasuu ta'a. Abbaan tuulamaa kun immoo abbaa faajjiiti. Abbaa faajjiiti abbaa tuulamaati faajjiin kan isaati abbaa tuulamaa jedhama. Abbaa tuulama sadeen jedhama. Abbaan faajjii kun. Faajjii sirna gadaa kan uumaa ganamaa maal fakkaata? Har'a hoo jira laata? Faajjii waggaa 80 baranaa akka kayyoon teenya ittiin godaante halluun isaa gurraacha nuunuu ummoo fakkaata ture jedhu abbaa faajjii gadaa mirmajii kun. Akkittiin ani itti dhaga'e 80 baranaa abbaa kiyya faajjiin inni manatti kan argame. Itti dabaluudhaanis waggaa 40 baranaa bara mootummaa Hayilasillaasee keessa abboonni keenya faajjii duudhaan dhufe sana akka ittiin hin godaanne waan dhoowwamaniif waan yeroo sanaan wal fakkaatu alaabaa Itoophiyaa kan fakkaatu jechuu isaaniiti Finfinnee deemanii hojjechiisanii isayyuu kadhaa meeqan ittiin godaanan jedhu. Isa sassodaatanii oduunni mana jiru
ጊዜ san kun sirna ጊዜ nafxanyaa sassodaatanii godaassa kanaa asuu dhufuudhaaf qaada ጊዜ meeqa deddeebi'anii hin dhoowwama ture wanta ጊዜ sanii wal fakkaata faajjis kan duraa san oduu mana jiruu dhiisanii wanta ጊዜ mootummaa sanii wal qabatu deemanii barbaadanii isaaba markaatootti wajjame isaa ittiin godaananii biyya gaggeessan jechuudha. Ammas moo akkasumatti wantuma akkasiisan mootummaan yeroo saniin qayyarame wanti kun ammas qayyaramuu qaba jennee manguddoon duraanii moo dhumte nuyin ijoollee wanti sun yeroo san akkas ta'e ammas wanni kun moo mootummaa ammaa kana wal fakkaachuu qaba jennee deemnee too amma wanta kana moo wajuu dandeenya. Kana wanyee jennaan amma halluun isaa kana ta'uun qabu namoonni nuun jejjeeranii kun aggasaatti wanta barbaachisu isaan wajji jennee ni wajjee. Amma immoo kan waggaa 80 sunis waan hin jirreef kan 40 baranaa kunis waan cicciteef haaraa waajjachuu barbaannetti biiroo gadaa Tuulamaa jedhamutti bakka bu'aa gadaa Roobalee kan ta'an obbo Laggasaa Naga'oo dursinee mirachiisne. Isaanis rakkoon hin jiru anu isiniif waaja nuun jedhan. Booda garuu gaafa godaansa jala ga'u kunis faajjiin Oromoo waan ta'eef kanuma qabadhaatti ittiin godaanaa jedhanii alaabaa kana fuudhanii nutti kennan jedhu. Eegaa walumaa galatti haasaa abbaa faajjii kanarraa wanti hubatamu faajjiin duudhaa ganamaa bakkatti akka hin deebiinidha. Yoom bakkatti deebi'aa laata? Kun gaaffii ilmaan Oromoo hundarraa deebii eeggatudha. Ijji baddu bakkeen ijaa hin baddu akkuma jedhamu sana ta'ee faajji sirna gadaa jijjiirama sirna mootummaa waliin jijjiiramaa dhufus seera fi sirna faajjiin ittiin godaanu waraabanii seenaaf ol kaa'uun barbaachisaa waan ta'eef waan jedhamuu fi godhamu hunda taajjabaa kaameraa keenyaan duuka buuneerra. Muka faajjiin bira dhaabbatee yani seera qaba rimee hin tuqamu. Mukni kun jechaadha kabaja qaba inni. Kabaja qaba. Abdaari. Isaa farda bitanii amma abba. Yoo fardi bitamee. Fardi isaafis bitameera. Eenyu biteef? Miseensa kana. Birmajuma biteef. Meelbeenyi maalis hin gargaare amma kanarratti isin godaansi. Warqiidhaan yookaan ganzabaan harka fuudha. Meelbeenyi. Harka fuudha. Birmajiin immoo walitti guuratti abbaa faajjitii farda bita. Abbaa Tuulamaati. Farda bita kinoo. Ulfaan Tuulama sadeenii faajjii kana waliin jirus yeruma kana haadha mana abbaa faajjitiin hammatamee galmaa ba'a. Warri abbaa faajjii fi faajji baatichi faajjii dhaabbate kana jala erga ta'anii booda namoonni miseensa gadaa birmajii ta'an margaa fi qarshii itti irreeffatu yookaan harkaaf fuudhu. Baay'ee nu miidhe sirni nafxanyaa yoo Oromoon dagatina seena. Baay'ee nu miidhe sirni nafxanyaa yoo Oromoon dagatina seena. Amma abbaa faajjii galaa fi meeshaa miseensota waliin godaananii irraa fuudhanii karaabechatti fe'anii deemsa jalqabuuf jiru. Karaabecha jechuun harree meeshaa baatu kana jechuudha. Karaabecha kanaafis caffee seera mataa isaa danda'e kobaatti tumtiif kabajamaadha jechuudha.
sirni alaga ya oromo dagatina sena ayenu diite sirni naftanya ya oromo dagatina sena ayenu diite sirni naftanya ya oromo dagatina sena. Tuulama keessatti sadarkaaleen yookaan gulantaaleen gadaa jalqabaa hanga gadoomatti jiran gaammee yookaan itti makoo, dabballee, foollee, qondaala, raabaa doorii fi luba yookaan gadaadha. Artimni sadarkaa gadaa akkaataa hangafaa quxusuutiin haala kana yoo ta'u, sadarkaalee walitti aanan waliin walaannadha. Kan waggaa 8 yookaan gadaa tokko wal dursan immoo qadaadduu jedhamu. Walaannaa jechuun miseensa gadaa baallii kennuu fi baallee irraa fudhatu yoo ta'u, warri walaannaa waliif ta'an kunniin hanqina walirratti eeganii wal qeequ. Itti wal arrabsanii badii yookaan dogongora bara gadaa sana keessa uumamte uummatatti saaxilu. Kanaaf jecha gadaan tokko yoo seera tumatu hanga seerri sun bultoodhaan uummatatti labsamutti walaannaa ofitti hin dhiyeechan. Qadaadduun immoo sadarkaa tokkoon yookaan waggaa 8 walirraa fageenya kan qaban yoo ta'u, akka abbaa fi ilmaatti wal ilaalu. Fakkeenyaaf sadarkaa foollomaa fi doromaa waliif qadaadduudha. Kanaaf barana yeroo birmajiin godaanu michillee foollee waan ta'eef foolleen michillee birmajii wajjin caffee godaanuudhaan gargaarsa humnaa fi eegumsa barbaachisaa ta'e hunda godhuuf. Bakki amma jirru kun Hodaamdee jedhama. Qe'ee warra abbaa Faajjitti kaanee as ga'uuf adeemsa sa'a 5 nutti fudhate. Iddoon kun seenaa goromsa Oromichaa sanii waan wal qabatuuf gaaddisa ulfoodha. Nutis halkan keessaa gara sa'a 3tti akkuma Hodaamdee jala geenye miseensi gadaa birmajii naannoo sanii dhangaa fi dhugaatii simatanii nu bulchan. Waaqayyo sagaltama gabraa sagalan booranaa harruumaa ruukuraa jiddaa waaqa abbaa waaqaa jechuun ka'unda yaa waaqayyo tiksee xindila godhi dhakaa komata godhi luuttuu iyyaaba godhi hallayaa fixisa godhi yaa rabbi miila afro bobbaafnee dugda beellee sassaabdee nagaan nutti galchitee nagaan nu bulchite kan nagaan nu bulchite nagaan nu ooyi namaan gargar nu ooyi tolaa wajjin nu ooyi yaa waaq nu oowaadh yaa waaqayyo hidda odaamee beetin nu gayi yaa waaqayyo karaa nagaa nu godhi karaa nagaa ergii nagaan nu gayi. Bariisaa immoo korma gaaddisa ulfoo kanatti qalamu nuuf dhiyeessuudhaan akka gaariitti nu keessummeessan. Odaa roobaa seerri hin oolu sirriidha. Seerri uumaa hin oolu. Bari'uu fi dhi'uun, dhalachuu fi du'uun, tokko dabraa tokko bakka bu'uun seera uumati. Uummanni Oromoo seera uuma fi uumamaa kanarratti hundaa'ee gadaa kalaqe. Kanaaf jecha Faaruu Gabbisayyoo keessatti yoo namni irraa oole malee seerri uumaa hin oolu jedhu. Seera ooluun mirriigadha. Mirriigaa jechuun gada baddii akka jechuuti. Amma godaansa gara Odaa Nabee itti fufuudhaan gara gaaddisa ulfoo kan biraa qilxuu gachiitti qajeelleera.
Qilxuun gachii aadaa keessatti kan argamu yoo ta'u, tilmaamaan gara kiiloomeetira 30 Odaa Nabee irraa fagaatee argama. Seenaan qilxuu gachiitis seenaa goromsa Oromtichaa saniin kan wal qabatudha. Seerri fi sirna asitti raawwatamus kan Odaa Hamdeetti raawwatameen tokkichuma. Iddoon kun Malkaa Saddeeqaa jedhama. Tilmaamaan naannoo kiiloomeetira 4 Odaa Nabee irraa fagaatee argama. Iddoo malkaa kanatti dhagaa yookaan cirracha boolla keessa buusanii bira darbu. Iddoon kun malkaa jedhamus har'a garuu malkaa ta'e bishaan keessa yaa'u hin jiru. Dololloo gogaadha. Maaliif gogee? Yoom laata kan goge? Nuti namarraa deebii argachuu hin dandeenye. Malkaa Saddeeqaa gaafachuuf immoo innuu hin jiru. Yeroo ammaa Odaa Nabee jala ga'aa jirra. Odaan Nabee giddugala Oromiyaa tuulama gosa 3 Adaa keessa kan jiru yoo ta'u, handhuura Oromiyaa Finfinnee irraa gara kibba ba'aatti kiiloomeetira 37 fagaatee argama. Deemsa karaa dheeraa kana booda ulfaan hangafaa fi faajjii yeroo Odaa Nabee ga'u Oromoota 3 tuulamaa warreen dursanii naannoo Odaa Nabee ga'an warra hangafaa eegaa turan ulfaa hangafaa fi faajjii simachuu irratti argama. Uummanni Oromoo sirna gadaatti wal bulchuu kan eegale eessattii fi yoom akka ta'e ragaa gaadhaan mirkanaa'uu baatus waggoota 6,000 ol akka ta'u tilmaama. Raagaaleen maanguddoo tuulamaa irraa walitti qabaman akka mul'isanitti sirni gadaa Odaa Nabee jalatti hojjechuu erga eegalee gadaa 226 akka ta'edha. Odaa Nabeetti gadaa hunduu gaaddisa yookaan odaa kan mataa mataa ofii qabu. Isaanis Odaa Birmajii, Odaa Meelbaa, Odaa Michillee, Odaa Alchiisaa yookaan Muudanaa, Odaa Roobalee.